kormi jirri haa ta'u, rimaan haphee haa ta'u, dharri sulula haa ta'u, dhugaan tulluu haa ta'u, tokkummaa nuuf haa kennu, jaalala nuuf haa kennu, gadaan kuufaaf gabbina haleele. Samii kan utubaa malee kan dhaabde, lafa bu'uura malee kan diriirsite, addunyaa dura kan turte, ammas miidhagdootti kan argamtu, samiin lafa dabarsitee bara baraan kan jiraattu, biyya keenya biyya qabbanaa, biyya jaalalaa, biyya guddinaa, biyya tokkummaa, biyya baratanii itti hojii argatan, biyya hojjetanitti bu'aa buufatan, biyya dubbatanitti dhugaa argatan akka nu taasiftu fedha kee jaalala kennuuf haa ta'u. Hiddi dhala namaa tokko ta'us hanguma baay'achaa deemu addaan fagaachaa aadaa fi amantiin isaas gargar ta'aa dhufeera. Wantoota dhala namaa bineensota biroo irraa adda isa taasisan keessaa tokko garaagarummaa isaa kana waliif kabajee waliin jiraachuu danda'uu isaati. Yeroo tokko tokko garuu faayidaa dhuunfarratti hundaa'uudhaan siyaasaa fi amantii waliin makuun ni mul'ata. Itoophiyaa keessatti booda kana amantii ofii cimsachuurra amantii nama biraa qeequu fi cabsuun amaleeffatamaa dhufeera. Kanuma irratti hundaa'uudhaan waldaan fayyisaa addunyaa Finfinneetti waltajjii marii qopheessee waaqeffattoota waliin mata duree irreechaa fi kiristaanummaa jedhu irratti mari'ataniiru. Hoogganaan waldaa fayyisaa addunyaa barsiisaa Hayila Mikaa'el Taaddasee kaayyoo marii kanaa ibsuudhaan mariin kun eegalame. Mariin paanaalii kun sababni itti barbaachisee fi manni kiristaanaa teenya hawaasa irraa fagoo akka hin taane agarsiisuu barbaada. Manni kiristaanaa uumama isheetiin iyyuu akkaataan itti hojjetamtes gaafa ilaalamu akka uummatatti madaqxee jiraattudha malee uummataaf keessummaa yookaan immoo alagaa taateetoo akka isheen jiraattuu fi tajaajiltu yaada kitaaba qulqulluutii miti, yaada abbootii keenyasii miti, yaada uumaa keenya gooftaa Yesuus Kiristoosii miti. Kanaaf mariin paanaalii kun kan barbaachise barnoonni mana kiristaanaa kitaaba qulqulluu irra jiru kuni aadaa waliin walitti dhufeenya inni qabu sirriitti agarsiisanii burjaajii gama kanaan jiru. Namni tokko amanaa waan ta'eef aadaasaa yookaan immoo eenyummaasaa yookaan immoo falaasama waaqeffannaa uumama irratti hundaa'uudhaan uumaa ittiin raajeffatan qarqaratti qabuun akka hin barbaachisnee fi hawaasa aadaasaa eenyummaasaaf amantiisaa wal simsiisee deemuudhaan hawaasa keenyallee biyyallee ceesisu uumuun hojii waldaa fayyisaa addunyaa keessaa isa tokko waan ta'eef mootummaa waaqayyootis namoonni akka dhalan yoo qopheessinu eenyummaa isaanii, aadaa isaanii, seenaa isaanii gatanii otoo hin taane of ta'anii mootummaa waaqayyootiif qophaa'uun akka danda'amu agarsiisuudhaaf hojiiwwan adda addaa hojjechaa jirra. Hojiiwwan hojjechaa jiru keessaa mariin paanaalii kun isa tokkodha. Fuuldurattis immoo hojiiwwan bal'aa hojjechuudhaaf waldaan fayyisaa addunyaa qophii mataasaa qabatee jira. Karoora bara 2016 already mirkaneessee gara hojiitti galaa jira. Kanaaf fuuldurattis hojiin kun itti fufutaa har'aaf marii gaarii akka isiniif ta'uun hawwaa turtii gaarii. Qorannoo jalqabaa mata duree waaqeffannaa fi irreecha jedhu irratti dura taa'an waldaa waaqeffannaa addunyaa Dr. Qanaa Lammii dhiyeessaniiru. Qorannoon isaanii akka mul'isetti irreechi ulfaadha. Jireenya guyyuu guyyuu Oromoo wajjin wal qabata. Faayidaaleen duudhaalee irreecha keessa jiranis hedduudha. Irreecha safuutti hin eeggatu. Amma fakkeenyaaf namoota gurguddoo biratti, namoota manguddoota an biratti waan qaanii hin dubbatama yoo ta'e, dubbiin sun garuu immoo dirqama yoo ta'e, fakkeenyaaf namni innaa walii matuuf ta'uu danda'a, maal ta'uus danda'a, isinii marga fudhadhee jedhama manguddootaan. Calliseetoo waan safuudhaa akka fedhen dubbatu jechuudha. Kanaafuu safuuttiin eeggachuu jechuun kanadha. Waan hundumaa goonu kana nutuyyuu jireenya keenya wajjiniin waliin qabsiifneef malee irreechi waan baay'eedha. Amma fakkeenyaaf namni lafa innaa taa'u
lafa duwwaarra calliseetuma akkuma dhufee lafa hin taa'u yookiin dhagaarra hin taa'u. Taa'uu yoo dirqama ta'e maal godha? Marga kutee lafa sanarra buuseet irra taa'a yookaan lataa kuteet irra taa'a. Kuni maaliin safuu lafaafis lafarra teessuufis safuu kennu teessuma keetiifis safuu kennu jechuudha. Dargaggeessi tokko durba tokko ilaallata yoo ta'e ilaallatee immoo namni biraa akka jalaan fudhanne yoo barbaada ta'e amma warratti ergatutti isa amma loomii jedhame kana miti. Loomiin booda kanaa dhufe inni barsiifata. Marga kuteerra kaa'a. Iddoo amma sirban sanatti marga kuteerra kaa'eera taanaan kaadhimmateeraa jechuudha. Innis gara biraan deemu sana booda immoo gaafa 8 ergatu yookaan gaafa jaarsolii ergatu margaa fi yookaan irreechaa fi buna wajjin ergataa jechuudha. Namni immoo adaraa tokko innaatti kennatu yookaan galfata tokko innaatti kennatu adaraa kana naa godhi jedhee irreechatti kennataa jechuudha. Kan biraa dhiisaati nama namatti darbeeyyuu namatti darbuu barbaadeeyyuu adaraa waaqaa lafaana dhiisii jedhanii marga kutatuuf abbaan gadaa gaafa filatamu gaafa moosisan ittiin moosisu jechaadha. Horiillee ittiin moosisu korma keessa nama keessa muka keessa odaa kan moosisan itti irreeffataniiti jechuudha. Irreechi duudhaalee waliin jireenya dhala namaatiif barbaachisan hedduu of keessaa qabu kun laga Mormor iddoo Nubiyya jedhamutti erga jalqabamee waggaa 12,000 ol akka ta'e qorannoon kun eereera. Namuu waggaa miliyoona 2.5 jalqabee amma waggaa 13,000 duraatti amantii hin qabaa garuu organized kan ta'e mitiidha. Qarqara laga Abbayyaa yookaan Naayil kan jedhamu iddoo Nubiyaa jedhu amma wanni afaan warra Arabaati jedhu garuu Araboonni dhufanii warra achi jiraatan naas maali jedhanii gaafatan nuti biyya akka warra abbaa biyyaati warra nama biyya kanaati jechuudhaan na deebisan sanumaan Nubiyaa jedhanii jedhu naannoo sanatti kabajamuu calqabe. Kanaafuu sirna qabatee naannoo malkaarratti kabajuun kan calqabame yeroo sanadha. Kunis waggaa 12,000 fi walakkaa naannoo sanaa kan ta'u tilmaama arkeeoloojiin. Achi madda seenaa afaaniiti. Warra jaamtu iddoo tokkotti ennaa waaqa kadhachuu calqaban siidaan hin jiraata. Waan sana tokko jedhanii kunoo dhagaan addaa wayii kan cirrachi amma aboottuu ga'u kan bareedu barbaadamee kan fuudhamu kuni achi taa'a. Tokko jedhanii gaafa jalqaban achi waggaa sanas waggaa lamaan sanas akkasumatti taa'a. Innaa cirrachi gurguddaan sun yookaan siidaa sana keessatti kuma guute dabarsaniitiyyi cinaasaatti kan biraa calqabu. Akkas ta'ee naannoo Nubiyyaa sanatti siidaa 10tu ture. Achi deebi'ee amma lagdi Gudar fi Abbayyaa iddootti wal makamu achitti immoo siidaa 2tu ture 2,200. Irreechi eddii jalqabame waggaa 12,486. Baayibilii keessas haa ta'u, Quraana keessas haa ta'u, kan waaqeffannaa keessas haa ta'u, akka seenaa amantiitti kan fudhatamanii dhugeeffannaadha. Dhugeeffannaa jennaan. Dhugeeffannaan immoo waa'ee irreechaa jedhu maal jedhaa? Bishaan nuu kenni jenne bishaan nuu kenni. Waan immoo soorannu nuu kenni jenne biqiltuu nuu biqilchee. Kanaaf waanuma waan inni uumeen waaqa kadhannaa jedhanii biqiltuu irreecha fudhatanii waan irreecha akkamitti akka hojjetamu isinitti meeraa fudhatanii irreeffachuu calqabanii jedha. Uummanni Oromoo har'a amantaalee garaa qabaatus dur hunduu irreeffachaa ture. Kanaaf irreechi kan walooti. Nama irreeffachuu barbaaduufis ta'ee iddoo sirni irreechaa itti raawwatamu dhaqee duudhaalee sirna irreechaa daawwachuu barbaaduuf amantaa fi sabaan otoo addaan hin qoodin ni eeyyamama. Waaqeffannaan irreecha akka mallattoo amantii isaatti ilaala. Garuu maaliif inni biraa irreeffataa kan jedhu waan hin jirreef tokkummaadhaan irreeffachuun wal ta'anii irreeffachuun waan nama dhoowwu hin jiru. Irreechi kana waan ta'eef kanan godhu namni jedhu yoo jiraate irreechatu dhiibee otoo hin taane abbaatu iyyuu qusate sababa mataa kan saatiti yoo ta'e malee irreechi hundumaa hammataa hundumatu immoo irreeffachuus qabaa. Maaliif karaa lamaan
qabata lama tokko irreechi waan nama ofirraan dhiibne lammata immoo akkam dur jedhe immoo hundumtuu sana keessa darbe waan ta'eef sanyiin keenya hundumtuu calqaba irreeffateetuma darbe waan ta'eef bifa kanaan irreecha tokkummaadhaan wajjin irreeffachuu fi eegsisuun hin danda'ama galata argadha. Qorannoo lammaffaa mata duree birqaba dhugeeffannoo Oromoo fi Kiristaanummaa jedhuun kan dhiyeessan barsiisaa Hayila Mikaa'el Taaddasa hoogganaa Waldaa Fayyisaa Addunyaati. Qorannoon isaanii akka mul'isetti Afrikaatti eenyummaan Waaqayyoo uumamaan himama. Akka Afrikaatti uumamni mallattoo yookaan chaappaa Waaqaa qofa miti calaqqii eenyummaa Waaqayyootis akka Afrikaatti. Jechuun mallattoo waa'ee Waaqaa nutti agarsiisu yookaan chaappaa isaa qofa miti eenyummaan Waaqayyootillee uumama keessa akka jiru. Achi keessatti arjummaa isaa, gara laafeessummaa isaa, sooraa ta'uu isaa, hunda danda'a ta'uu isaa fi kan kana fakkaatan hubachuun ni danda'ama jechuudha. Akka kitaaba qulqulluutti uumaa raajeffachuun bara seera Rabbee, bara seera Oriitis ta'ee bara seera Wangeelaatti fufee jira. Keessattuu Father Dr. Josie course material on dogmatic theology jedhaniitu kan isaanii qopheessan Holy Trinity University irratti kan ittiin baratamu ifaan ifatti kana ni agarsiisa jechuudha. Egaa mee irra caalaa ifa akka nu ta'u akka mana kiristaanaatti mul'ata konseptiin jedhutu jira. Mul'ata Waaqayyoo jechuun waa'ee Waaqayyoo eenyummaa isaa fi amaloota isaa kan nutti agarsiisudha. Irreecha keessattis kana hubanna. Uumaa yoo raajeffannus Waaqni waa'ee isaa gama lalisaatiin, gama roobaatiin, gama malkaatiin, gama daraaraatiin, gama uumamaatiin nutti hima. Isuma qabannee immoo nuti immoo deebisnee isa raajeffannaa jechuudha. Kanaaf burqaawwan mul'ataa yookaan sources of revelation kan jedhaman lamadha. Tokko uumama, lammeessoon immoo scriptures yookaan kitaabolee qulqulluudha. Kanaaf waa'ee Waaqaa dubbisnee kan irraa hubannu keessaa uumamni isa tokkodha jechuudha. Malkaan kitaaba tokkodha. Waa'ee Waaqaa kan dubbatan keessaa abaaboon, daraaraan, tulluun, coqorsi, ilmi namaas uumamni hundumtuu waa'ee Waaqaa kitaabolee nutti himanidha. Israa'eliin ala warra jiran akkamiin qunnamaa ture Waaqayyoon gaafii jedhuufis deebiin nuti argannu gama uumama isaatiin isaan qunnamaa ture. Hojii duukaa buutaa boqonnaa 14 lakkoofsa 17 irratti maal jedhaa? Waaqayyoon warra Israa'eliin ala jiranirraayis fagoon ture. Rooba isaa isaaniif yerootti roobsaa onnee isaa gammachuudhaan guutaa turee jira jedha. Warra Israa'el abboommii kurna Waaqayyootiin seera Museetiin isaan argachaa turee jira. Israa'eliin ala immoo warra jiran immoo maaliidhaan argachaa ture? Uumamaan yookaan roobaan yeroo roobaa isaanii laachuudhaan onnee isaanii gammachuudhaan guutaa turee jira jedha. Kanaafuu Israa'eliin ala warra jiraniif Waaqayyoon haala kanaan wal qunname jennee yoo amanne malee Waaqni Waaqa Israa'el qofaa ta'uudhaaf jechuudha. Maaliif abboommiin kurna Waaqayyoo kan kennaman Israa'eliif warri kaan immoo Waaqa kan argatan uumamaan hin taane taanaan warra kaan hin barbaadu yaada jedhutti kan nu fidudha. Kanaafuu kana bu'uura faallessuun qulqulluun Phaawulos ifaan ifatti kaa'ee jira. Egaa dhugeeffannaa Oromoo keessatti egaa kitaabonni waa'ee Waaqaarraa dubbisnu uumama akka ta'e hubachuun ni danda'ama. Dhugeeffannaan Oromoo fi Kiristaanummaanis wal fakkeenya hedduu qabu. Isaan keessaa laga bu'aa fi kataraan tokko. Laga bu'aa fi kataraa wal qabsiisuudhaaf yaalee jira. Ani daa'ima ta'ee ayyaanni masqalaa yommuu kabajamu waareen erga ibsamee booda laga bu'aa jedhameetu laga buuna. Laga buunee irreeffanneeti isa booda immoo gara billiitti deemama. Billii bakka garmaamni jiru jira. Beekuu dandeessu warri aadaa bargaa gaattiraa madaala lamiitti kan garmaamni deemsifamu. Kanaaf laga bu'aa jechi jedhamu kun barameera. Laga bu'aa jedhama gaafa masqalaa yoo haasa'amu jechuudha. Kanaaf irreechi laga bu'aadha. Nuti warra ayyaana cuuphaa kabajuus laga bu'aa jennaan laga buuna gaafa kataraa jechuudha. Faarfannoon faarfatamuyyuu hoora Iyesuus Galiilaa haaba Yordaanos Iyesuus Galiilaarraa gara Yordaanositti deeme gara lagaa bu'ee kan jedhu nutti agarsiisa. Egaa gaafa amajjii 10tti taabonni hundi amanaa fi abbootii amantii waliin gara lagaatti akka bu'an kitaaba Diyaaqoon Biraamaa Dumaas Ba'aalaat jedhamu irratti ibsameera. Nus immoo jiraachuudhaan kan argaa turredha. Kanaaf akkuma irreechaa bakka hundaayyuu amanaa hunda bakka tokkotti kan sassaabudha jechuun ni danda'ama. Cuuphaan inni biroo kan laallu irreecha galataa fi taqaxarxiggeedha. Irreechi galata jenneerra kan Waaqayyoon itti galateeffatamu. Birattis maahaleeta tsiggee irratti kan galateeffatamu Waaqa abaaboodhaan fakkeeffamee mul'ate Gooftaa Yesuus Kiristoos fi abaaboon kun dachii irratti akka mul'atu immoo kan isaaf sababa taate harmee keenya dubroo Maariyaamidha jenneerra.
Kanaafuu lamaanuu waa'ee galataa taasisuu jechuudha. Irreechis maaliita tsiggeenis. Amma immoo irreecha galataa fi taqaxal tsiggee ilaaluu ni dandeenya. Taqaxal jechuun gonfachuu yookaan rarachuu jechuudha afaan Gi'iziitiin. Tsiggee jechuun abaaboo jechuudha. Kanaaf taqaxal tsiggee jechuun abaaboo raradhuu jechuudha. Maal sababeeffachuudhaani tibba abaaboo sababeeffachuudhaani. Egaa irreechi baay'inaan egaa masqalli oolee isa booda sanbata jiru irratti baay'inaan kan waloodhaan ayyaaneffamu. Akka mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaattis ayyaanni taqaxal tsiggee kun fulbaana 25 kan inni kabajamaa ture. Kan jalqabame qulqulluu Yaareediini. Haga bara Atsee Daawititti fulbaana 25 kabajamaa tureetu bara Atsee Daawit yookaan mootii Daawit immoo muraan fannoo gara biyyaatti galuu sababeeffachuudhaani fulbaana 10 irratti akka ayyaaneffamu taasifamee jira. Maaliif ayyaaneffamoo jettan ayyaana abaaboo jedhamee ayyaaneffama. Waan birraan bari'eef jedhameetu abaaboo walii laatu hawwii gaarii walii hawwuudhaan luboonni amanaan bara mootii wajjin kabajanittis mootiidhaaf achumatti hawwii gaarii waliif hawwuudhaan abaaboo waliif laatu. Akkuma Oromoon irreecha jedheetoo malkaa deebee abaaboo qabatee lalisaa qabateetoo hawwii gaarii birraa booqaa kanaaf qabu agarsiisu jechuudha. Irreechi humni waaqayyoo kan ittiin himamu akka ta'ee fi kan kiristaanaa wajjin akka wal fakkaatu akkasumas hariiroo isaan lamaanuu bishaan yookiin jiidha wajjin qaban bal'inaan agarsiisan. Irreechi maalidha yoo jettan humni waaqayyoo sammuu namaatii ol ta'ee fi raajiin isaa kan itti ibsamudha. Humni waaqayyoo kan sammuu namaatii ol ta'e raajiin inni hojjetu inni akkamitti akka roobsisuu danda'u caamsisuu danda'u. Inni akkamitti akka abaaboo daraaraa nu laachuu danda'u lalisaa nu laachuu danda'u inni waa hundayyuu akkamiin akka jijjiiruu danda'u nutti agarsiisaa jechuudha. Ilmi namaa waldhalee kan baay'atu biqiltuun kufee kan ka'u gargaarsa waaqayyoon qofa akka ta'e ni seeneffama irreecha irratti. Hariiroon waaqaa fi uumama gidduu jirus sirnaan toora eegee raawwatamuun isaa irreechaan dhugeeffatama. Waaqa nu uume ni waaqeffannaa uumamaan uumaa raajeffannaa jechuudhaan waaqni ni galateeffama. Egaa uummanni durii uumamaan uumaa akka raajeffatan በመስቀሉ ገነትን ከፈተ መጽሔት jedhu irratti liqa kaanaat kaffa Gabriel Altaayee nu ibsanii jiru. Akka mana kiristaanaa keenyattis ilmi namaa akkuma uumameen uumamaan uumaa raajeffata. Abboomii kurnan otoo hin kennamin dura Kiristoos Yesuusis foon uffatee hojii fayyiinsaa otoo hin raawwatiin dura malli ilmi namaa waaqaan itti wal qunnamaa ture uumamaan uumaa raajeffata. Nooh uumamaan uumaa raajeffateeti kan waaqa qunnamaa ture. Abrahaam uumamaan uumaa raajeffachaati kan inni ture. Keessattuu Abrahaam ilaalchisee barroonni mana kiristaanaa keenya keessatti kennamu waaqa barbaadee akkamitti akka argate yoo ibsan yaa waaqa aduu kana uumte naa mul'adhu amlaaka tsahaay tanaa babanni jedheetu Abrahaam waaqa uumaa isaa akkamitti akka argate. Kana jechuun maalidha Oromoonis yaa waaqa malkaa kana uumte naa mul'adhu kan inni jechaa jiru malee waan biraatii miti nuti kan hubannee jechuudha. Mee Faaruu 102:14-16 ilaala. Ilmi namaa umriin isaa akka margaatti akkuma abaaboo daggalaatti ni daraara. Bubbeen yemmuu itti bubbisu ni darba. Uumamaan uumaa raajeffachuu jechuun kana. Kan hin darbine kana keessatti eenyudha? Waaqa qofaadha. Kan foon uffatu hundi marga. Kabajni isaa hundi akka abaaboo gammoojjiti. Margichi ni gogaa, abaaboonis ni urgufamaa. Sagaleen waaqayyoo garuu bara baraaf cichoomee jiraata. Egaa uumamni kennaa waaqayyoon ilma namaatiif kennedha. Akka amantii kiristaanaatti. Namni kennaa kennameef kabajee itti fayyadamee fi aarsaa waaqeffannaa godheetu dhiyeeffachuu qaba. Kennaan nuu kenname uumamadha. Baay'ee waaqaaf wanni dhiyeessuun homtuu jiru kanuma inni nuu laafisira dhiyeessina. Ofii keenya dhiyeessina, sagalee keenya dhiyeessina yoo faarfannu yoo galateeffannu. Waanuma qabnu sana waaqayyoodhaaf dabarsinee kennina. Waanuma inni nuu laatedha kan inni nuti kenninu. Waanuma inni nuu uumedha. Ilmaayyuu Qasiis Mazgabuu Kaasaa foonii fi dhiiga gooftaayyuu yoo fudhannu hodhaa nyaadhaa kuni gaafa guyyaa jimaataa kan isiniif muramu foon kooti yoo jedhu bar uumamuma dhadhaabani inni foon kooti jedhee tokko inni dhiyeesse. Icciti adda ta'een garuu gara foon isaatti jijjiirama. Hodhaa kuni gaafa guyyaa jimaataa kan dhangala'u dhiiga kooti yoo jedhu uumamuma dhiyeessee itti kenne warra duukaa bu'ootaatiif jechuudha. Garuu icciti adda ta'ee uumamni sun eebbifamee kan jireenya bara baraa namaa laatu ta'a jechuudha. Kanaaf kakuu haaraa keessatti siinaafnee jechuudha. Manni kiristaanaa kakuu haaraa uumamadha qulqulleessitee tokko waaqayyoof dhiyeessitu. Irreechi humni waaqayyoo kan ittiin himamu akka ta'ee fi kan kiristaanaa wajjin akka wal fakkaatu akkasumas hariiroo isaan lamaanuu bishaan yookiin jiidha wajjin qaban bal'inaan agarsiisan. Irreecha fi cuuphaa mallattoo tokkummaati lamaan iyyuu jechuudha.
ilmaayyoo obbo Dirribii Damisee OBN irratti kan ittiin gadda dubbatan keessaa immoo fulbaana jiini jedhamuyyuu fuula baana jecha jedhurraa akka dhufee fi fuulletti walitti ba'u sababa birraatiin jechuudha. Walitti ba'u kan walirraa fagaatee ture sun fuulletti walitti ba'u ce'anis walitti dhufuun akka danda'amu agarsiisa. Kanaaf tokko ta'aniiru jechuudha warri sababa waqtiitiin gargar ba'anii jechuudha. Kanaaf birraan fakkeenya ifaatis cuuphanis mallattoo tokkummaati. Efesoon boqonnaa 4:1 irraa eegaleetu yoo dubbistan qaamni tokkoo fi hafuurri tokko akka jiraatu kan godhe cuuphaa tokko gooftaa fi amantii tokkodha. Malkaan maaliif filatame? Akka Oromootti isa laaluudhaan dura akka Afrikaatti mee malkaan kuni akkamitti hubatama? Hafuurri Waaqayyo bishaan irra jira jedhameetu amanama. Bu'uura Joon Mibiitii ibsanii kitaaba Afrikaa Religion and Philosophy irratti jechuudha. Keessattuu bishaan keessaa ammoo bishaan lagaa yookaan harri hafuurri Waaqayyo irra qubatee jira jedhamee amanama. Bishaan kaanii ol harri yookaan bishaan lagaa hafuurri Waaqayyo achirra qubatee jira jedhameetu amanama. Warri Baarotsee jedhaman hawaasa Afrikaa keessaa yeroo hunda abboroodhaan ka'anii aarsaa yookaan baalchaa bishaanii Waaqaaf dhiyeessu. Ganama ka'aniitu jechuudha. Bishaan aarsaa yookaan baalchaa bishaanii Waaqaaf akka dhiyeessan kitaaba isaa fuula 85 irratti ibsee jira. Oromoodhaaf hoo bishaan maalidha? Malkaan maalidha? Bishaan madda dhala namaa fi uumama hundaati. Kitaaba obbo Wandimuu Nagaash fi Boonii Tasfaayee irratti ibsameera. Laambert Baartalsis ibsee jira. Madda qulqullinaatis waliin ilaaluu dandeenya. Amantii kiristaanaa keessattis namni kan qulqullaa'u bishaaniin cubburraa kan inni dhiqamu bishaaniin guutumaan guututti mootummaa Waaqayyootiif chaappheetoo kan inni qophaa'u jechuudha. Qulqullinas jireenyas kan namaa laatu bishaani. Ilmi namaas jireenya bara baraa kan argatu bishaanii fi hafuuraan yoo cuuphame qofaadha. Namni hin amannee fi hin cuuphamne jireenya bara baraa hin argatu jechuudha. Kanaaf iddoo bishaan jiru akka Oromootti iddoo ayyaanni Waaqayyo baay'atee fi iddoo ulfaataadha. Kan namoonni jedhan iddoo seexanni qubatee seexanni itti nama rakkisuu miti. Gidduutti maalan isinii kaasaa obbo Hayyuuni Caalaa Soorii al tokko maal jedhanii waa'ee irreechaa otoo mari'achaa jirru Bishooftutti jarana silaa qeesonni keenya bishaan xaasaadhuma takkaan seexana wawwaachisu malkaan mana garuu keechaa maal godhamee bishaanii jedhanii gaafachaa turan. Qeesonni bishaanuma xaasaa takkaan seexana wawwaachisu malkaan amma dhagahu akkamitti itti tola bishaan xaasaa takka iyyuu danda'u jechaa turan. Kanaaf maal jechuu barbaadetanii wanni malkaa seexana wajjin walitti hin jiru. Abbaan waa hundayyuu eebbifateetoo itti fayyadamuu ni danda'a jechuudha. Kanaaf bakkanatti kadhachuunis ta'ee galateeffachuun dhageettii yookaan milkii qaba. Margi bishaaniin biqilaa, margi ittiin irreecha irreeffannu jechuudha. Bissii jechuudha. Horiin marga nyaataa, horiin waan nyaatu yoo dhabe namnis jiraachuu hin danda'u. Kanaaf bishaan Waaqni bu'uura dhala namaa godhee ittiin jiraadhaa sooramaa jedhee kennedha. Sababa kanaan malkaan irreechaaf filatamee jedhu hayyoon. Ilmaayyuu dubartiin maseente akka gadaamessi ishee gogeetti hubatamti. Yoo maseente gadaamessi ishee gogee. Yoo kadhattu gadaamessa koo jiisii daa'imman akka qabatu taasisi. Ilmaayyuu Laambert Baartels kan jedhu oo Waaqa make my womb wet, make children sport in it jetteetti kadhatte haati maccaa maseena taate dhaluu dadhabdee jedhaniiti kan isaanii ibsanii. Kanaafuu horuun yookaan dhaluun jiidha yookaan bishaan wajjin hidhata qabaa jechuudha. Haati daa'ima deessee yookaan daa'imti ishee akkuma deesseen hoggasuma jalaa du'e daa'ima ishee bakka jiidha ta'e naannoo caffeetti awwaalti. Hora wajjiniin waan wal quunnamuuf ilmi ishee akka barakatuuf jechuudha. Booda akka rakkoon isaan quunnamne yoo jalaa du'e illee daa'ima ishee bakka jiidha ta'e naannoo caffee filattee awwaalti. Sababni isaa maalidhaa? Haati akkuma bakka jiidha sanaatti gadaamessi ishee jiidhee akka hafuu fi daa'ima biraa akka deessuufi. Malkaan kana faa wajjiniin wal quunnamu waan gaarii kana wajjiniin. Kanaaf aadaan gadaamessa dubartii namni lubbu qabeeyyii ta'e itti ba'uu fi malkaa wal fakkeessuudhaan akka haadhaatti ilaalu Oromoo biratti akka jiru hubachuun ni danda'ama. Dr. Gammachuu Magarsaa Laambert Baartelsiin gaafii gaafatamanii fi ibsa laataniin Oromoon jedhu manas yoo ajjeeru bishaan jireenya waan ta'eef qaawwa xiqqoo ittiin roobni seenuu fi manichi jiidha xiqqoo akka qabaatu taasisuu akka hambisu dubbatu. Kanaaf jiidhni bishaan Oromoodhaaf hiikawwan kana hunda qaba. Yemmuu cidhaa abbaan ilmaaf ulee sirnaa isa jiidhaa muraaf. Uleen jiidhaan mallattoo jireenyaa fi hormaataati. Wanni jiidhaan yookaan bishaan akkamitti mallattoo jireenyaa fi hormaataa akka ta'e nu hubachiisa. Uleen kun itti fufiinsaan ni muudama yookaan dhadhaa dibama. Kuni jiidha ulichaa itti fufsiisuuf. Haga kana Oromoon
jiidha waan jaalatuuf gara malkaa deemaa jechuudha. Namoonni umriin dullooman ijoollee umriidhaan daa'ima ta'anitti tufuudhaan eebbisu. Bu'uura Laambert Walters ibse. Nusi bu'uura abbootii keenya jalatti guddanneen haadholii keenya jalatti guddanneen jechuudha. Kuni kan agarsiisu bishaan afaan jaarsatii dhufu jireenya isaa daa'imichaaf qooduu isaa agarsiisa. Jireenya isaa inni darbuudhaa fi jireenya isaa daa'imichaaf qoodu gama maaliitiin gamaan cufa isaatiin gama bishaaniitiin jechuudha. Keessattuu abbaan du'aaf jedhu akkanaan yoo eebbisu daa'imman tufaa abbaa isaanii kabajaan harka bal'isanii too fudhatu. Harka isaan irratti yoo tufu jechuudha. Dursee egaa akka kitaaba qulqulluutti bishaan maalidha kan jedhu haa ilaallu. Dursee addunyaan yommuu uumamtu hafuurri Waaqayyoo akka komaandara doonitti bishaan irra golboobee addunyaa xiqqoo fakkeenya daa'ima xiqqoo reefu cuuphamtuu baasee jedhu hayyoonni mana kiristaanaa. Seera uumaa boqonnaa 1:2 gaafa laaltanii hafuurris bishaan irra golboobee ture jedha. Bishaan kuni dursee akka ture yoo dubbatu immoo bishaan gadi fagootu ture dursee jedha. Waaqayyoon samiif dachii uume jedheetu booda garuu bishaan gadi fagootu ture jedhu. Ilmaayyuu hayyoonni mana kiristaanaa addunyaan hundumtuu kan uumamte keessattuu komentaarii warra Orthodox Churchii warra Gibsiitti irratti argachuu dandeessu bishaan kanarraa akka isheen uumamte dubbatu jechuudha. Afaan Ibrootiin jechi samii jedhuyyuu shaamiim waan bishaan irraa dhufe jechuudha. Samii jechuun iyyuu afaan Ibrootiin shaamiim jechuudha. Shaamiim jechuun immoo waan bishaan irraa dhufe jechuudha. Kitaaba Faazer Taadros Yaaqoob Malaatii Wangeela Qulqulluu Yohaannis irratti koomentarii isaan laatan paart 1 irraa argachuu ni dandeessu. Waaqayyoonis bishaan lubbu qabeeyyii socho'an haa argamsiiftu jedhee bu'uura jedheen lubbu qabeeyyiin marti bishaan irraa argamanii jiru. Jannata Eedanitti laga burqaa afurrirraa walitti dhufee jannata obaasutu jira. Malkaan hagana kabaja qabaa jechuudha kitaaba qulqulluu irratti. Addunyaan yoo cubbamtu baranoo galaana bishaaniitiin qulqullooftee jirti. Hayyoonni mana kiristaanaa namni badee miti kan jedhanii yoo ibsan yommuu bishaan badiinsaatiin addunyaan badu ni qulqulloofte. Isaan warra addunyaa kana balfachiisan guutumaan guututti Waaqayyoon qulqulleessee jedhanii ibsu. Seera uumaa boqonnaa 8 irratti ni argattu. Tajaajilaan Abrahaam Ribqaa bishaan boollaa maddiitti argate. Seera uumaa boqonnaa 24:15-16 irratti. Raaheel bishaan boollaa yoo waraabdu Yaaqoob achitti argate ishee dhungate. Cuuphaan Yohaannis bakka itti ulkaadhii malatanis kan jedhu asuma mirkaneessan jira jechuudha. Cuuphaan Yohaannis bishaaniin cuuphaa gaabbii cuuphaa turee jira bishaaniin jechuudha. Gooftaan tajaajila lallabaa ifatti kan jalqabe erga laga Yordaanositti bishaanuma laga Yordaanosiin cuuphamee boodadha. Niqoodimoosiin gooftaan kan inni jedhe namni bishaanii fi hafuura irraa dhalanne taanaan mootummaa Waaqayyoo hin dhaalu jedheenira. Ergamni gooftaa akkuma bishaaniin eegale bishaaniin immoo xumuramee jira. Maaliifii dhumarratti fannoo irratti yoo waraannamu cinaacha isaa keessaa waraannameetoo bishaan akka gadi namne wangeela Yohaannis boqonnaa 9:34 irratti ni hubanna. Erga du'aa ka'een boodas bishaaniin akka cuuphan duukaa bootatti imaanaa laatee jira. Qulqulluun Phexros bu'uura imaanaa kanaatiin Yihudoonni akka bishaaniin cuuphaman isaan ergee ture. Hojii duukaa bootaa boqonnaa 2:8. Qulqulluun Phaawulos ilaalchi isaa durii kan bishaana'ee fi ijji isaa jaamee kan argeef Anaaniyaa biratti bishaaniin erga cuuphame booda hojii duukaa bootaa boqonnaa 9. Xu'aashiin Itoophiyaa yookaan jaandarabaa Itoophiyaa kan jedhamus bishaaniin cuuphamuusaa hojii duukaa bootaa boqonnaa 8 irraa ni hubanna. Sagaleen Waaqayyoo bishaan baay'ee irratti jedha faarfataan Daawit boqonnaa 29:3 maal godha seexanni achi ilmaayyuu kan inni jechaa jiru sagaleen Waaqayyoo bishaanota baay'ee irratti. Waaqayyoon mataan isaa bishaanota baay'ee irratti jedheetu nuuf ibsaa jechuudha. Egaa waa'ee bishaanii akkanaan wantoota wal fakkaatan hubachuu ni danda'ama jechuudha. Mee margi, coqorsi, daraaraan, teemirii, baalli meexxii akkamitti hubatama? Akka amantii kuush duriitti, akka Oromootti akkasumas immoo akka kiristaanaatti kan jedhu gabaabsinee haa ilaallu. Egaa akka amantii kuush duriitti baalli meexxii mallattoo hormaataa baay'achuu fi ka'umsaati. Maaliif waa'ee baala meexxii kaasee jiidni waan kitaaba qulqulluu irratti akkamitti hubatamaa kan jedhu akkanaaf hubattaniifanii warri qaroomina Meesoopotaamiyaan beekaman warri Baabiloon, Iraaq, Iraanii fi Siiriyaa dabalatee fakkeenya badhaadhinaa bareedinaa godhanii hubatu. Jiidha jechuudha. Jiidha keessaa immoo maalidha? Baala meexxii kana jechuudha. Akka Afrikaa keessa warri Masaayii, Meeruu fi Maa'oo yommuu sirnoota raawwatan kadhatanii fi aarsaa dhiyeessan marga fayyadamu. Kan ifatti Afrikaa Religion and Philosophy kitaaba jedhu irratti kan ibsamedha. Akka Oromootti immoo daraaraan yookaan margi kennaa uumamaa Waaqni ilma namaaf laatudha.
margi mallattoo lalisuuti daraaraan mallattoo bari'uu birraati marga keessattuu coqorsi mallattoo jireenyaatti jedhamee amanama ammas jiidni jechuudha lalisaan nuti qabannu kun jechuudha gugeen noohis bishaan badiisaa hirrachuu isaa mirkaneessuudhaaf baalee jirsaa qabattee gara noohitti akka deemtee turte kitaabni qulqulluun ni dubbata kunis jiidni oromoodhaaf akkuma hiikaa qabu kitaaba qulqulluu irratti hiikaa qaba mallattoo nageenyatti ijarsi akka mana kiristaanaa keenyatti jechuudha kakuu haaraa irratti immoo hafuurri qulqulluu bifa guggeetiin mataa gooftaa Yesuus Kiristoos irra qubatee jira akka mana kiristaanaa ortodoksii tawaahidootti gaafa jimaataa sirni waaqeffannaa erga xumuramee saganni dhumee booda luboonni baalee jirsaatiin dugda nama rurrukutanii amanaan cubbuusaaf akka amaneetoo gaabbee sagadu itti himu kunis gaa tokkoffaa gama tokko reebbamuu isaa agarsiisa reebbamuun isaa suni garuu nuuf jiidha jechuun gogiinsa miti badiinsa miti reebbamuu isaati waan fayyineef jechuudha lalisuu keenya tuffiinsa keenya kan nuuf mirkaneessedha kunis gooftaan reebbamuu isaa agarsiisuudhaa fi reebicha bilisummaa gonfachiisedha reebicha nagaa namaa laatudha kanaaf ejersi mallattoo nagaa fi bilisummaati mana kiristaanaa keessatti tibba dhukkubbii keessaa immoo gaafa qadaamee shuurii yookaan qadaamee shaaramtee luboonni mandararra deemuudhaan allaadduu hiru allaadduu yoo hiranii fannoo isaatiin nagaa taasisee jedhaniiti kan allaadduu hiran allaadduun kun bu'uuranii obbo Alamaayyoo Hayilee gaafadhee too mirkaneeffadheen sirna cidhaa irratti hoolarra koo qalamuu yoo dhabame allaadduu bifa hoolaatiin gadi qabanii akka qalanfaa natti himanii turan Oromoon hoolaan dhabu hoolaan irree yoo dhabame allaadduun sadarkaa kanatti bakka hoolaa sana bu'uu akka danda'u jechuudha kana jechuun maal jechuudha akkamiin jiidni Oromoo biratti hiika akka qabu hubachuu ni danda'ama jechuudha kunis jiidni yookaan lalisaan mallattoo nageenyaa ta'uu isaa agarsiisa akkasumas gaafa hosaanaa baalameetti mana kiristaanatti eebbisanii eebbaaf walii laachuun ni jira akkuma jiidni lalisaan mallattoo nageenyaa araaraa fi waliigaltee ta'e Oromoo biratti hubatamu kitaaba qulqulluu fi duudhaa amantii ortodoksii keessatti immoo duudhaa wal fakkaatutu jira irreecha wal qabatee wanti dhugeeffannaa Oromoo fi qajeeltoo kiristaanummaan wal fakkaatu danuutu jira dhukni lamaaniitu uumamaan uumaa raajeffachuudha kiristaanummaadhaaf uumamaan uumaa raajeffachuudha immoo bu'uuradha maaliif dura higga libbonaa yookaan seera uumamaatiin waaqayyo argachuutu ture isa booda immoo higga horiitiitu ture seera horiiti isa booda immoo higga wangeelii seera wangeeliitu dhufe bara seera wangeelaa keessattis immoo uumamaan uumaa raajeffachuun akka nafni yoo dubbatu gooftaan maal jedhee abaaboo dachii ilaalaa simbirroo samii ilaalaa nu jedhe utuma inni nu gidduutti argamee jiru jechuudha kanaaf isaanii kan isaan sooruu maal wanni qopheeffatan jiru waaqni isaanii isaan sooraa isaan bareechaa jedheetu nu barsiise kanaaf kiristaanummaadhaaf bu'uuradha maddi mul'ataa egaa lamaan keessaa inni tokko bu'uuran duratti isiniif ibsen uumama waan ta'eef akkaataa kanaan maatar godhaa jechuun dhimmi irreechaa akkaataa kanaan dhimma barbaachisaa fi qarqaratti qabamuu qabnee fi amantii keenyaan waloomsineetoo itti adeemuu dandeenyu akka ta'e hubachuu ni danda'ama horaa bulaa deebanaa. Hirmaattota keessaas yaadonni qorannoowwan lamaan cimsanii fi gaaffileen garaagaraa ka'aniiru. Irreechi kan tokkummaa fi obbolummaan bakka itti dagaaguuf bakka itti cimu hambaa baroota dheeraa Oromoo irratti qabsaa'ee tursiise jechuudha. Can jedhames kanas ga'ee kan itti wareegame lubbuu akkasumas aarsaa abbootiitti kaffalame kan ta'e ta'uusaa hambaawwan kana namni tokko lafaa ka'ee maqaa itti kennee xureessuu akka hin dandeenye nama tokko yookiin garee amantaa tokkooti jedhamee illee kan laalamu ta'uu hin qabu wanni jennuuf kana jechuudha. Oromoon oduu amantoonni kun hundi immoo biyya keenyas hin galee wantoota amma bal'inaan karaa lachuu ka'e raawwataa waan turedha seenaa dhokate malee. Uummanni keenya iddoo sadii jira. Kiristaana keessa jira, Musliima keessa jira, waaqeffataa keessa jira. Waan Oromoodhaatti immoo wanti isa tokkeessu jira. Amma irreechi waan isaa dhokkuun qabu. Irreeffachuun hiikni isaa hiikaaf kaayyoo isaa finna isaa sana addaan baasee waan dhabeef irratti ooludha. Dr. Kanaafi irreechi namoota yaada adda addaa fi daayivarsitii qaban kana akkamiin keessummeessaa kan jedhu kana otoo yaada waliigalaa nu kaasanii kan jedhuun kaasuu barbaada. Barsiisaa Iyyaa Hayila Mikaa'eliif immoo irreecha irratti taateewwan ni jiru. Taateewwan jiran kun hagam waliin adeeman yaada adda addaa jira. Akka waan yeroo irreecha dhaqanii waaqa kadhatan waaqa galateeffatan waaqa biraa galateeffatanii iddoo mana kiristaanaatti immoo waaqa biraa akka galateeffatanitti haala ilaalamu jira.
Kanaaf taateewwan kun yookaan immoo gochaaleen kun akkamiin ilaalamu yookaan immoo ideoloojiin irreecha dhaqanii waa galateeffachuu kun akkamitti waliin deema kan jedhu kana otoo nu kaasanii yaada jedhu qaba. Gaaffilee kanneenii fi kanneen birootiif qorattoonni deebii kennanii mariin kun xumurameera. Har'umayyuu akkitti teenyee fi akkitti haasaa jirru kuniyyuu deebii kennaa jira. Warri kaanis kanarraa baay'ee baratu jedha. Yeroo baay'ee akka amantii ofiitti akka amantiin ofii nama barsiisetti ilaaluun gaariidha. Akka amantii biraattis immoo ilaaluun gaariidha. Seera amantii utuma beeknu barnoota dabalataas beekuu nu barbaachisa. Anthropoloojii, seenaa qorachuu beekuu wal madaalchisanii yookaan immoo wal bira qabanii qorachuu kana hundumaa nama barbaachisa. Akka itti dhala nama wajjin jiraatan iyyuu beekuun nama barbaachisa. Waan biyya kana keessatti kabaju abbaan fe'aa kabaju, musliimni kan kabaju, waaqeffataan kan kabaju, ortodoksiin kan kabaju, abbumti fe'e kan kabaju qabeenya biyya kanaati. Qabeenya keenya jennee afdan. Kanaan dura gadaan otoo arrabsamu utoo wanti baay'een irratti barreeffamu innaa dhaqee gaaffiin dhiyaatu namoota 3-4 artiikilii isaanii nan qaban mayoonatti kan yuuneeskootti barreessan fudhatamuu qabu jedhaniitu otoo akkas ta'u qabeenya biyya kanaatii dibira darbee qabeenya addunyaatii jedhamee galmeeffame masqallis akkasuma. Kanaafi ani waaqeffataadha. Ayyaana cuuphaan hin dhaqamu. Dur ijoollee taanee farda buluuf hin taphannu. Waa'ee sirna waaqeffannaa diyaaqonaata qeessotatu hojjeta isaantu beeka. Nuti dhaqnee immoo hin gabbisna. Wajjin sirbina taabota ajjamna. Maaltu dhufe gaama? Kanaafuu akkasitti fudhadhaa please. Amma fakkeenya ayyaana musliimotaas yoo ta'e nani hirmaadheetu akka gabbatu godhaa akkasitti bal'isnee haa ilaallu jedhaa galata argadha. Mana kiristaanaa Ortodoksii Itoophiyaa manneen kiristaanaa kaan irraa wanta adda ishee godhu keessaa inni tokko maalidha? Galbonaattis buluu isheeti. Kun abbootii mana kiristaanaatiin yeroo baay'ee jedhama. Barreeffamoota mana kiristaanaa hedduu ilaalaa. የኛ ቤተ ክርስቲያን ህገ ልቦናንና ህገ ኦሪትን አስማምታ ህገ ወንጌል ጋር አስማምታ ያለች ቤተ ክርስቲያን ናት ጀደሜ ሸኒ ሸንተመ ለብሰንበት እስካነ ከኔ ከሰተቹ ባቱ ከምቱ ምትበሬ ወና ሃራና ሱፍ ነበር ሶ ህገ ልቦና ዩ ፍደተ ሴራ ኡማማ ኒ ፍደተ ጀቹ ደሞ ማን ኡማን ጋጀፈተ ጀቹ ለበተስካኒ በቃ ወጂም በነ ክርስቲያና ኡማማ ዋቀት ዲየሱዳ ኡማማ ሁንደ ኤብስቴ ዋቀት ዲየስቲ ከናና ላ ወንድ ብራንችሩ kakuma haramaan jedhameef uumama wajjiniin hariiroon qabnu diittaachi dintaane ilmi namaa uumamaaf mootii yookaan luba ta'eetu eebbisee waaqatti dhiyeessuudha hojiin isaa maqaddas fitrataትን maqaddas እና መስዋዕት አድርጎ ለእግዚአብሔር ማቅረብ አርሳ ጎዴቶ waaqayyoodhaaf dhiyeessuun hojii ilma namaati kuni bakka waan giddu galeessa ta'eedha bakka dooktriinii keenyadha dogmaa keenyadha anamma isinii jecha fooyyeessu waaqeffataadha waan wal fakkaateef jecha isin fooyyeessu wali wanda kana irreechaanis waan wal fakkaateef jecha wali dhaabba isinii fooyyeessu jiru wangeela Yohaannis boqonnaa lama lakkoofsa tokko irratti maal jedha guyyaa sadaffaattis galiilaa qaanaatti cidhatu ture jedha qulqulluun Yohaannis afaan dammaa yookaan Yohaannis afoorq kan jennu guyyoota sadan kan akkanatti hiiku guyyaan inni dura bara seera laphee yookaan bara seera uumamaati guyyaan inni lammataa bara seera horiiti guyyaan inni sadaffaa bara seera wangeelaati guyyaa sadaffaatti kan dhufe Kiristoos Yesuusidha inni guyyaa lammataa sararratti seera horiiti warra Ayuudiif kennaa ture guyyaa kan duraa kan jedhame immoo bara seera laphee bara Abrahaam bara Noah sanatti immoo seera uumamaa ilma namaatiif kennaa ture booda innumtu seerota kana gonka taasisuudhaaf dhufe shaaruudhaafis hin dhufne inni jedheera horiitina nabiyaatiin lama shaaree mataa imsa laachuu jedheera horiitii fi nabiyaatii shaaruudhaaf hin dhufne maal gochuudhaaf raawwachuudhaaf hin dhufe to make them perfect gonka taasisuudhaaf ta'uu baannaan immoo seera uumamaa yoo haalle Yesuus eessaa dhufe dur jiru ture jechuudha Maarami irraa erga dhalatee booda waa'ee waaqummaa isaa lakkoofna yoo ta'e dura eessa ture garam ture eessatti nu bulchaa ture maaliin nutti dubbachaa ture seera uummaatiin nutti dubbachaa ture otoo foon hin uffatin dura seera horiitiinis otoo hin dubbatin dura gama seera uumamaatiin ilma namaa hunda waliin dubbachaa ture jira bara seera wangeelaa immoo gama ilma isaatiin nutti dubbatee jedha inni biroo istaayiliin ittiin jiraannu hundi reeguleet hin taane
mana kiristaanaa keessatti jechuudha. Amma fakkeenyaaf bataskaanni kootii uffadhaa jettee wanni isheen nu ajajjin jiru. Miti yookaan shamizii uffadhaa yookaan jiinsii uffadhaa yookaan suufii uffadhaa jettee reeguleet gootetti hin goone. Wanni ofii keenya raawwannu baay'eedha. Inni guddaan safuu fi aadaa hawaasichaatti hin bu'in malee barnoota mana kiristaanaatti walitti hin bu'in malee anamma seera baradhu jettee bataskaanni barriyaan nan ajajni baruu kan waaqni seera baradhu siin jedheera jedhee tullubni tokko wali natti jiru bar sammuu kiyyaan na dubbisa gama sammuu kooti waaqni na dubbisa carraawwan argadhe itti fayyadamee seera barachuu danda'ee jira. Maal jechuu barbaadeetanii amma mana keessanitti yoo galtan afaanii aftu afaa jettee bataskaanni bakki isheen itti barsiiftee jira. Jiidhaa afadhaa jettee bakki bataskaanni itti barsiiftee jira. Maaliif afture? Maaliidhaaf aftu? Bakkaanii jaalattanii aadaa keessanii ni barbaaddan. By the way, aadaa wanni jedhamu hundi bataskaana regulate kan ta'u miti. Aadaa impose yoo goote ta'e bataskaanni colonize gochaa jirti jechuudha. It's exploitation. It is conquering the society. Kanaaf nuyi aadaan kenninu. Namni waa hundaan wanni argannu hundi wanni nyaannu wanni dhugnu hundi regulated hin taane kan barbaadu cukkoo nyaata kan barbaadu caccabsaa nyaata waan hundi regulated hin ta'u. Irreecha irratti hirmaachuun kanumadha. Aadicha nan barbaada kan jedhe irratti hirmaata. Hin barbaadu kan jedhe ni dhiisa. Nu immoo akka ollaa fayyisaa addunyaatti irreecha irratti hirmaadhaa jennee miti kan labsaa jiru. Maafuu lollaadha kan jechaa jiru. Wanni barnoota mana kiristaanaa keessaa irreecha wal lolu inuma jiraayi. Inuma jedhaayi barnoonni bataskaanaa akka namni jedhu kanaa. Kanaaf wal dhabbeen burjaajiin uumamuun qabu yaada jedhuun malee aadaa irratti namni barbaadu aadaa sana hordofee hirmaachuu ni danda'a. Namni hin barbaanne ni dhiisa. Irreechi amantii dhamoo aadaa gaafii jedhu hubannoo dhabuurraa gaafii maddeedha. Hubannoo dhabuurraa gaafii maddeedha kanan isin jedhu irreechi warri ateistootaa waan raawwatanii miti bari. Not seremoonii warra ateestiitii miti bari. Seremoonii warra waaqatti bulaniiti. Waaqa ganna isaan ceesisee bakkan isaan galateeffachaa jiran. Walii galaa jira miti. Garuu wanni irreecha adda godhu keessattuu irreecha waloo kana jechuudha kan pabliikiin irratti hirmaatu kana waan baay'ee sophisticated ta'e of keessaan qabu. Jechuun doktiriinii baay'ee sophisticated ta'e kan of keessaa qabu otoo hin ta'in hundi walitti yaa'ee waaqa isaa kan itti galateeffatudha. Bakka central pointiin isaa galata galchuudha. Fi akkuma duratti ibsame kadhannaa isa immoo abaaboon ulaate kana firii nu taasisee akka nu nyaachisutti dhiyaatudha jechuudha. Kanaafuu wanti akka aadaatti raawwannu hundi dirqama bataskaana reguleetir ta'uu qaba yaadni jedhu hin jiru. Akkuma warri Giriik ta'anii waaqa waaqeffatanitti Oromoon Oromoo ta'ee waaqa waaqeffachuu ni danda'a. Warri Giriik bar waaqa waaqeffachuudhaaf Afrikaa fakkaachuudhaaf ni dirqamu. Giriik ta'eeti kan waaqa waaqeffatu. Roomaanis Roomaa ta'eeti kan waaqa waaqeffatu. Negroonis Negroo ta'eeti kan waaqa waaqeffatu. Anis Oromoo ta'eeti kan ani Orthodox ta'u. So there is a way to be Christian for Oromo also. Not only for Romans, not only for Greeks, not only for other society, for Western societies, but also for African societies. There is a way to be Christian on our own way. Dandi mataa keenyatiin, afaan mataa keenyatiin, hubannoo mataa keenyatiin. Falaasama kiyyaana waaqa hubadha malee waa'ee waaqa amma Kiristoos jedheetu namni yoo na barsiisan akkamitti naagana. Dura bara kanaatti kiyyanatti miteetu naagana bara. Waa'ee waaqaa isheen yookaan jabaa waaqa jettee kan dubbatte, waa'ee amalummaa isaa maalii isaa kan dubbatte yoo natti himtu naagana. Waan tokkoon isinii kaasa. Qulqulluun Maarqos wangeela barsiisuudhaaf gara biyya Misraa gaafa deemu kopheen isaa jalaa citeetu hodhisiisuudhaaf nama hodhutti kenna. Yoo kophee isaa hodhu namichi hodhu waan gaad jedhee iyyatti qurxee jedha kitaaba Poopshinoodhaa Saalisaa irratti argatu. Waan gaad jedhe baay'ee ajaa'ibatti ta'e. Jarri kun waaqa ni beeku jechuudha jedhe. Waan gaarii ni jettu eenyu jedhee gaafateen akkasii jedhee itti maal akka jedhee beektu. Okay inni foon uffateera fayyisee jira jedhe malee waan gaariin kun ibaadaaf likoodhaa waaqeffannaa alagaati maaliyyuudhaan jenneen. Gaba Yesuus Kiristoos mul'ata taasifame mee akkamitti gochuu dandeenya? Foundation hin qabnu taanaan, bu'uura hin qabnu taanaan, seera horiitiin fudhanne taanaan, seera uumamaatiin gamatti waaqa hubatan hin qabnu taanaan Yesuus Kiristoos falaasama ta'uu danda'a jechuudha. Kalaqa ta'uu danda'a jechuudha. Garuu eenyummaa isaa isa durii sana gaafa wal qabsiif inni ilma abbaati dur kan ture kan addunyaa kana uume laala kan roobas nu roobsisu kan caamsu kan ganna bariisisu gaafa jedheen isaatu dhalate kaa jedhee tan lallaba malee ani waa'ee waaqa biraa lallabuu hin danda'u. Kitaaba qulqulluu keenyas laala waaqa jedha gaad kan jedhu yoo hiikamu waaqa jedhameetu hiikame isuma fudhanne mana kiristaanaa ortodoksittis waaqni tokkuma isumadha kan nuti fudhanne akkaataa kanaan hubachuun
baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf amantii keessa aadaan jiraachuu danda'a, aadaa keessas amantiin jiraachuu danda'a jechuudha. Waliigalaa jira miti lamaanuu interconnected wal keessa warra jiranidha jenneetu hubanna. Inni biroo achirratti argamuun nuyi akka amanaatti akkamitti akkuma isin jedhe warri aadicha jaalattan argama. Maaltu jedhamaa jettanii warri ilaaluu barbaadanis argama. Qulqulluun Phaawulos hojii duukaa bootaa boqonnaa 17 irratti addabaabayii Ariyoosfaagos irratti argame. Addabaabayiin Ariyoosfaagos kun addabaabayii falaasamni Giriikitti himamudha. Waa'ee amantii kiristaanaa miti. Falaasama sana dhaggeeffachuudhaaf addabaabayii Ariyoosfaagositti argamee dhaggeeffatee deemaa ideoloojii isaa ibsate. Nus kabajnee argamnee fi maaliif maal akka raawwatu sirriitti adda baafachuu qabna. Erga adda baafannee booda wanni walitti bu'u yoo jiraate lakki kun walitti bu'aa jennee dhaaba qabachuun inuma bareeda. Wanni walitti hin buune yoo jiraate immoo maaliif awwaara walitti kaasnee ija wal balleessina? Kuni bar waan wal simuu jennee araarsuun ni danda'ama. Kanammoo eenyutu nu barsiise? Qulqulluu Phaawulositti nu barsiise. Kanaaf manni kiristaanaa waltajjii kamiyyuu lagattu argamtee dhugoominaan qulqullinaan amsa barbaachisaa ta'e immoo akka barbaachisummaa isaatti dabarsuu qabdi. Ammas kanumadha kan goone Dr. Qanaa wajjiniin argamnee si warri waaqeffattootaa maal jettu waa'ee irreechaa nutti maa jennee nutti himan. Ni immoo irreecha wanni wal qabate barnoonni mana kiristaanaa kana jedha maal dharee wannichi jennee barbaachaa jirra malee manni kiristaanaa jaalannee miti barkan raawwachaa jiru. Kanaaf hawaasa kana xireeffachaa alaalatti ilaalaa baay'ee milikoo maaliyyoo jechaa yoo deemna ta'e baay'ee rakkisaadha. Maaliif dura kabajuu fi safeeffachuu dirqama keenya hawaasa kana lallabuudhaaf jechuudha. Eenyummaa isaa gadi jennee hubachuu fi falaasama isaa dhaggeeffachuun baay'eetti barbaachisaadha yaada jedhuun qaba. Inni biroo daraaraa fi marga qabachuun akkamiree takka sartaqee irratti nuyi bara daraaraa qabannan isinii jedhee bara. Wanta biraa qabannu bara. Waliigalaa jirra miti. Fannoos qabachuu baattan bara daraaraa yoo qabattan waan takka rakkoon qabu bara birraan bari'uu isaa agarsiisaa jirtu bara. Daraaraa walii kennu bar luboonni Phaaphaasiinii fi mootiin bakka argamanitti sirni raawwatamee wangeela Maatiyos boqonnaa 6 kan jiru dubbifamee faarfannoo 102 yookaan 103 waa'ee coollaguu margaa waa'ee coollaguu abaaboo yookaan daraaraa erga faarfatamee booda achumatti bar abaaboo walii kennu bar. Maari daree kun amma mataa isaatiin kun amma maal rakkoodha. Baay'ee akka abbaan itti hubateetti al tokko immoo amantiin jechuudha. Kanaaf akki nuti itti hubannu akka keenyatti yoo ta'e waan eenyunuyyuu walii nu lolchiisu hin qabnu. Inni biroo irreechi akka hunda haammatuuf maaltu hojjetamuu qaba kan jedhu irratti baay'eetti itti yaadamuu qaba. Wanni tokko amanuu barbaachisaadha. Oromoon akka hawaasaatti jijjiirama keessa darbuusaa. Jijjiirama keessa yoo darbu daayivarsiitiin Oromoo keessatti uumamuusaa. Sababa kanaan Oromoon Protestaantiin, Oromoon Ortodoksiin, Oromoon Kaatolikiin, Oromoon Musliim, Oromoon Waaqeffataan jiraachuun dirqama akka ta'e. So diversity kana celebrate walii gochuun dirqamadha. Celebrate walii gochuu. Keessa darbinee celebrate walii gochuu qaba. Malee inni amantii sana hordofa jechuu qofa otoo hin ta'in ani waaqeffataa bira dhufee celebrate gochuuf hin qaba diversity sana. Inni dhufee anaaf celebrate gochuu qaba. Akkas hin taane taananii tokkummaa keenya qofa keessaa filannee deemna taanan Oromoon ce'uu hin danda'u. Kanaaf Oromoon waa hundaan tokko qofa miti. Waa hundaan heddumminas ni qaba. Heddumminni sun aseeti dhuma Oromooti. Lakki kuni kan Oromooti lakki miti hin jennu. Waliigalaa jira miti. Warri humnaanis warri jaalalaanis fudhatan akka jiran Dr. Qanaan nutti himaniiru kiristaaniitii jechuudha. Amma Oromoon kiristaaniitii wajjin falaasama isaa waliin gonkumaa rakkoo ni qabaata jedhee yookaan immoo amantii Islaamaa falaasama isaa waliin rakkoo ni qabaata jedhee ani gama. Yoo akkana ta'e maalidha kan barbaachisu jechuudha walii celebrate adda addummaa keenya sanas walii hubachuun ni barbaachisaa jechuudha. Maal yaadduu si waa'ee kanaa jedhanii wal gaafatanii wal hubatanii waliin jiraachuun jechuudha. Malee nuyi kanaan adda addaadhaa waliin dhaabbannu waanuma tokko taanu irratti qofaa tokko taana yoo jettan waanii adda adda ta'e sana ija wal jalaa balleessitan diina walitti taanaa jechuudha. Oromummaan galma ga'uu kan danda'u adda addummaa waliitis yoo walii kabajne malee tokkummaa keenya qofa kabajuudhaan galma ga'uu hin danda'u. Akka barnoota mana kiristaanaatti immoo kuni dirqamadha. Hunda waliin nagaadhaan jiraadhaa jedha kitaabni qulqulluu. Hunda waliin hammannee hunda jaalannee dirqama jiraachuu qabna. Yaada isaa, ilaalcha isaa, falaasama isaa keessummeessuun dirqamadha yaada jedhuun qaba. Egaa irreecha irratti taateewwan raawwataman barnoota mana kiristaanaa waliin akkamiin adeemu kan jedhu yoo jiraate durumayyuu wanna waliin adeemnee miti.
Inumaayyuu irreecha irratti hundoofnee wangeela barsiisuu ni dandeenya nuti. Ayyaana yeroo abaaboo ka'umsa godhannee bar wangeela barsiisuu ni dandeenya. Tibboota jiran waaqeffannaa Oromoo keessatti wantoota raawwataman fakkeenyaaf moggaasa Oromoon waaqayyoodhaaf moggaasu ni jira fakkeenyaaf waaqa gurraacha garaa garbaa jedheeti Oromoon kan waaqa waamu. OCM irratti ilaala waaqa gurraacha mata duree jedhu nama barnoota laadhee jira. Waaqa gurraacha konseptiin jedhu waaqni transcendent akka ta'e agarsiisa. Transcendent nature of God kun immoo nu biras ni jira kan biran gaamneedha waaqayyoon. Inni biroo waaqni gurraacha yoo jedhamu imminent nature of God ni agarsiisa. Nutti dhiyeenya isaa jechuudha. Kitaaba Dr. Qanaa irratti numaayyuu waaqni bira kan hin gaamne akka ta'e Oromoon yoo agarsiisu maqaasaa waamee yookaan Ilmkeel Taaddasaa Kafanii Wayyeessaa Jimaalee Maanyoo Bantaa Dhangaa jedhee haga dhumatti waamee dhumarratti maal jedhaa kana booda waaqayyoon booda allayyoo jedhaa jedhu Dr. Qanaa kitaaba isaa irratti. Allayyoo jechuun kan bira hin gaamne jechuudha. Deebisii isaa agarsiisuudhaafi jechuudha. Kanaafuu kana maaliif hin fayyadamne nuyi barnoota mana kiristaanaatiif? Baay'ee aseetti gaariidha jechuudha nuyi. Leemoo garaa taliilaa yoo jedhu waaqayyoon qulqulluudha jechuu isaati. So waa'ee qulqullina waaqayyoo kitaaba qulqulluu irra waa baay'eetu jira. Maaliif kanaan hin barsiifne nuyi? Maal ofirraa deemna? Kuni bar hoomaa nu baay'isaa bar hoolaa nu baay'isaa bar bataskaana keenya nu jabeessaa bar. Kanaaf kuni waan rakkoo qabu miti. Kanaafuu maal kaasuun barbaade irreecha irratti wantoota raawwataman taateewwan sana takka lama jennee lakkoofnee inumaayyuu itti wangeelas barsiisuu waan dandeenyuuf waan baay'ee nutti ulfaatu miti. Egaa waa Roomaan guyyaa takkatti ni ijaaramtu waa hunda guyyaa tokkonis hin xumurru yeroo kaan isaa sa'uu ni dandeenya waan an dheeresseef dhiifama gaafadhaa ulfaadha.